Ayyaa shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni Umar app hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa ga'u jechaa kun chaanaala keessan Umar appidha. Egaa har'as viidiyoo bareedduu takka qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe egaa gaafii isin na gaafattan irraa ka'uudhaan viidiyoo lama wal faana isiniif hojjechuu irratti jira. Guyyaa kaleessa viidiyoo karaa sirriidhaan akkamitti viidiyoo keessan gallaggisuu dandeessan YouTube irratti yookaan settingiiwwan yeroo viidiyoo keessan gallaggistan sirreessuu qabdan tokko tokkoon isin mul'iseera. Akkanumallee settingiiwwan haarawaa YouTubein gallaggisan akkamitti sirreessuu akka dandeessanis isinitti agarsiisee jira. Har'a immoo wanta haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaateera. Kunis akkamitti copyrightiin yoo isinitti ergame YouTube keessan irraa barreessuu dandeessanidha. Egaa viidiyoo kana keessatti wanti barattan copyrightii viidiyoo keessan irratti isin irratti yoo ergame copyrightii sana akkamitti barreessuu dandeessan. Copyright claim ta'uu danda'a, copyright strike ta'uu danda'a. Akkamitti sirreessuu akka dandeessan tokko tokkoon isin bulasa. Step hunda isaa faana muruudhaan akka irraa barattan abdiin qaba. Hundi keessanuu step kana faana butanii copyright strike yookaan copyright claim viidiyoo keessan irraa barreessuu dandeessan jechaadha. Amma gara barnoota keenyaatti haasofnu. Egaa barnoonni keenya waa'ee copyright ta'a jechaadha. Copyright akkamitti balleessuu akka dandeenyu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Sirriitti na hordofaadha. Jalqaba Chrome keessan seentu. Chrome keessa yeroo seentan haala kanaan isin dhufa YouTube jedhaatii search godhaadha. www.youtube.com jedhaatii search godhaa. Angaruu kanaan dura waan qabuuf YouTube irratti OK qofa jedha. As dhuftanii akkuma argaa jirtan kana mallattoo tuqaa sadiin kanarratti al tokko qaqqabaatii dakanatti desktop site isaa sirreessaadha. Kan mobile keessanii jechaadha. Computer yoo ta'e rakkoo hin qabu jechuudha. Egaa dhiyeessee isinitti mul'isaa haala akkam argitan kana profile picture keessan irratti al tokko qofa cuqaastu. Dakanatti YouTube studio seen jettu isinii dhufa ishee irratti okeettu. Itti aansuudhaan videos ishee jedhamtu kan dashboard kana jirtu videos ishee jedhamtu kana okay jettu argartan videos ishee jedhamtu kana irratti okay jettan. Egaa akkuma argartan viidiyoon kun copyright claim qaba. Muuziqaadha kan Galaanaa Garoomsaati. Dhaggeeffattoota kan akkuma argartan Galaanaa Garoomsaa dhiyoo kana keessa viidiyoo baaseedha. Kan asirratti YouTube kana irratti galdhakkise. Egaa akkamitti barreessuu akka danda'u immoo asinitti argisiisa jechaadha. Copyright claim natti ergameera viidiyoo kanarra. Akkamitti barreessuu danda'a? Waa'ee copyright kanarratti osoo waa tokko irra isin hin darbin waa tokko isin ta'emu seera haaraa dhiyoo kana hunda keessan irra email keessan irra gala jedhee yaada guyyaa 5 dura YouTubein seera haaraa baasee jira. Copyrightiin yoo itti ergame ji'a 3 booda malee viidiyoo keessan tasumayyuu monetize gochuu hin dandeessan. Garuu viidiyoo keessan haala kanaan yoo irra barreessitan monetize ta'uu ni dandeessan jechaadha. Kanaafuu sirriitti hordofaadha. Bakka copyright claim jettu yookaan copyright strike sagalee yoo ta'e copyright strike itti isinitti dhufa waan ta'eef tokkuma lamaanuu copyright claim isa jedhu kanarratti okeettan. Asirratti C details isa jettu kana ni argartanii C details ishee jettu kanatti niti cuqaastan jechaadha. Egaa haala kanaan isinii bana dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma argartan kana haala kanaan isinii bana. Egaa viidiyoon kun copyright kan qabu bakka addaatti kanadha jechaadha. Bakka adii taate kanarratti sekendii 12 hamma daqiiqaa 4 fi sekendii 6tti kan copyright ta'e as keessaa jechaadha. Kanaafiyyuu saneen alatti copyright hin qabu viidiyoon kun. Akkuma amma argartan garuu akkamitti barreessuu dandeenya? Sirriitti argaa. Gubbaa kanarratti not affected naan jedha. Chaanaala kan koo irratti rakkoon fidu tokko illee hin jiru jechaadha. Viidiyoon kun namni kamiyyuu arguu ni danda'a. Asirratti garuu monetization irratti ineligible isin jedha. Monetize ta'uu viidiyoon kun tasuma hin danda'u. Yookaan qarshii hin hojjetu. Warroota monetize taataniif copyright yoo ofirraa qabaattan qarshii isiniif hin hojjetu hamma balleessitanitti jechuudha. Kanaafuu sirriitti na hordofaadha akkaataa itti barreessitan. Egaa viidiyoon kun akkuma isinitti erge sekendii 12 hamma daqiiqaa 4 fi duwwaa 5 copyrightiin isaa. Kanaafuu karaa sadiin barreessitan. Tokko tokko isinitti mul'isa step isaa na hordofaadha dhaggeeffattoota kan koo. Select section ishee jettu kana okay jettu. Karaa sadiin balleessina isin dhiyaasa. Tokkoffaa term out segment ishee jedhamtu jedha. Kana jechuun bakka adii ta'e kana muriitii keessaa baasii yookaan delete godhinaan jedha. Karaan tokkoffaan kana. Inni lammaffaa immoo replace song jedhan jedha. Bakka kanatti
muuziqaa haaraa koopiraayitii irraa ta'e yookaan kilaasikaala haaraa koopiraayitii irraa bilisatan kan YouTube qopheessee jira isa bakka buufadhu nan jedha. Karaan sadaffaa immoo moot song nan jedha. Sagalee viidiyoo keetii balleessii nan jedha. Karaa kana sadiin sirreessuu danda'a. Garuu viidiyoon keenya sirrama keenya ta'ee viidiyoo keenya kan dhuunfaa keenyaa ta'ee garuu akka tasaa YouTube'n al tokko tokko nama kan achirratti injinii san keessa hojjetu sistemni dogongoruu danda'a. Roobot waan ta'eef namoonni akka tasaa yoo isinirratti viidiyoo makee isinirratti akka tasaa waan tokko bilisa ta'ee garuu yoo isinitti ergame garuu dispute isa jedhamu karaa irratti seentanii isa ukee irratti feedbackii erguudhaan eeyyannoo galfachuu ni dandeessan. Warroota viidiyoon kun keessan ta'ee garuu sirrii makkeessan ta'ee koopiraayitii irraa bilisa ta'ee waan tokko ofirraa hin qabnedha kan kana gootan. Nu garuu koopiraayitii qabna waan ta'eef viidiyoonis kan namaati waan ta'eef kan weellisaa cimaa tokkooti. Kanaaf yoo karaa sadii nu isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti term out isa jedhu kana kunnee keessaa baafnee yoo jenne okay jenna term out isa kana irratti. Haala kanaan isin dhufaa bakka kutamu kana mallattoo akka bulee godhee fidee jira argartanii dhaggeeffattoota kan koo daqiiqaa asirraa barreesseera. Start time sekendii 11 fi hamma daqiiqaa 4 fi duwwaa 5tti end time isaa saatii kana irratti kutii keessaa baasinaan jedha. Kanaafiyyuu continue yoo jedhe kutee keessaa baasa jechaadha. An garuu kutee keessaa baasuun barbaadu. Maaliif? Viidiyoon kun main pointii ta'uu danda'a. Waan isin qarqaaru keessaa qabaachuu danda'a. Waan biraatiin bakka buusuu barbaadan akka kootti. Isin garuu waan barbaadan gochuu ni dandeessan jechaadha. Kuttaniilee keessaa baatanii koopiraayit ofirraa balleessuu ni dandeessan. Karaa lammaffaa isinitti continue jettan citee keessaa ni baha jechaadha. Kanaaf hin dhiyeerra. Isa lammaffaatti haa ceenu. Cancel jedhee duubatti hin deebi'an. Ammas section select section bakka jedhu kana okay jettanii repeat songs bakka jedhu kanarratti kilaasikaala yookaan firii kan ta'an muuziqaawwan firii ta'an bakka buusuudhaan akkamitti balleessuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Select isa songs isa jedhu kanarratti okay jettan haala kanaan search godhuu irra jira. Egaa haala kanaan isinii bane jechaadha. Haala kanaan erga isinii bane asirratti kan firii ta'e muuziqaa firii ta'e kan qophaa'ee jira. Isin firii muuziqeedha kan YouTube mataan isaa isiniif qopheesseera itti fayyadamaadha. Akkanumallee library audio library kanaan dura muuziqaawwan firii ta'e YouTube isiniif qopheessa akkamitti argachuu akka dandeessan isin barsiisee jira. Description kan koo jalaas video san video copyright ta'ee fi muuziqaa copyright ta'e akkamitti argachuu akka dandeessan isin barsiisee jira. Kanaaf copyright irraa bilisa isa ta'edha jechaadha. Inni kun asirratti search gootanii argachuu dandeessan. Akkanumallee library keessa seenuu dandeessanii free as keessa immoo daqiiqaa saniif kan ta'u yoo argattan ni barbaaddu jechaadha. Amma fakkeenyaaf kan barbaachuu irratti argaa isinis barbaadaadha jechaadha. Egaa akkuma argitan duratti yeroo bakki ani copyright itti qabu sekendii 11 hanga daqiiqaa 4 fi sekendii 6ti. Kanaafiyyuu iddoo kana kan jiru daqiiqaa 3 fi sekendii 54 copyright nan qaba jechaadha. Kanaafiyyuu kan anaan lamma argadhe daqiiqaa 3 fi sekendii 55dha. Kan walitti dhiyaatudha rakkoon qabu isarratti al tokko okay jedha jechaadha. Erga al tokko okay jedhee add ishee jedhutu naa dhufa jechaadha. Add ishee jettu kanarratti okay jedha. Argaa jirtan dhaggeeffattoota kan koo asirratti kunoo kan jalanatti naaf kennee jira jechaadha. Jala kanarratti argaartanii baay'ee tokko waan nama gammachiisudha. Jala kanatti kunoo bakka buusaa jiru. Inni diimaan kun bakka copyright itti qabudha. Akkuma amma argaartan jechaadha. Inni diimaan kun jechaadha. Inni kun immoo kan an bakka buusaa jirudha. Daqiiqaa 3 fi 55 kanaafiyyuu isa kana bakka naaf buuseera. Erga geessee booda save yoo godhe bakka copyright qabu san muuziqaadhaan bakka buusa. Sagaleen sun badee video sanirraa sagaleen sun badee sagaleen bakka copyright qabu sun jechaadha. Isa sagalee yookaan kilaasikaala YouTube mataan isaan isa firii naa qopheesse kanaan bakka bu'a jechaadha. Erga geessee save jedha. Angaruu balleessuu waan hin barbaanneef yeroodhaaf haa turu waan hin barbaaduuf asirratti this changes jedha. Isin save yoo gootan karaa lammaffaan isa kanaadha. Karaa sadaffaa isinitti haa mul'isu dhaggeeffattoota kan koo. Karaan sadaffaan isa amma section select section isa action actionidha. Select action isa jedhu kana moot song isa jedhu kana yoo moot gootan akkuma amma argitan kana bakka kanarratti sekendii 11 hanga daqiiqaa 4 fi sekendii 5tti moot akka ta'u yoo barbaadan bakka duwwaa kana keessatti al tokko qaqqabdan jechaadha. Akkuma amma argitan kana karaa lama isinii kenna. Moot all sounds jedha. Viidiyoon kun hundinuu moot akka danda'u yookaan sagaleen isaa akka badudha. Inni kun immoo bakka isiniif moot song only isin jedha. Songii kana yookaan muuziqaa kana guutuu on akka mootii isiniif gochuu ni dandeessan jechaadha. Karaa lamaaniinuu kan barbaadan keessaa filachuu ni dandeessan jechaadha. Kanaafiyyuu an tokko moot song only isa jedhuu fi moot all sounds when song plays isa jedhudha. Inni kun hunda muuziqaa kanaati bakka copyright qabus kan hin qabnes hunda jechaadha.
Inni kun immoo kan lammaffaa bakka tiikiitti godhame kana waan ta'eef isa lammaffaa filattanii continue jettan copyright karaa kana sadiin balleessuu dandeessan. Egaa haala kanaan yoo barreessitan continue jettan ni fixxu copyrightiin isinirraa ni kaa'a jechaadha. Ani yeroodhaaf balleessuun barbaadu waan ta'eef isin itti fayyadamaadha. Kanaafiyyuu barnoonni hadha qabadhe isin dhufe isa kanaadha. Warroonni YouTube kootiif haarawaa taatan subscribe gochuun hin dagatinaadha. Akkanumallee viidiyoo kana like gochuudhaan hiriyoota keessaniif share godhaadha. Horaa bulaa galatooma.